maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waa'ee godaansa giiftii keenya maaramee ilaalchisee kutaa lammaffaasaa. Kutaa tokkoffaasaa keessatti waa'ee godaansa giiftii keenya dubaroo maaramee ilaalchisee abbootii keenya waa'ee ishee ilaalchisanii kitaaba barreessanii maqaa isaanii tarreessuu yaallee ture. Isaan keessaa egaa abbaan wangeelaa qulqulluu Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 12 keessatti barreesseeti jira. Waa'ee isaa har'a waliin ilaallaa. Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Mul'ata isaa boqonnaa 12 lakkoomsa 1 haga 18 irratti barreessee jira jechaadha. Egaa mee duraan dursaa abbootiin keenya waa'ee mul'ataa waggaa barreessanii waan darbee akka waan sichi dhufuutti, waan sichi dhufu immoo akka waan darbeetti taasisaniiti kan barreessan. Kuni amala mul'ataa yookaan amala raajii dubbachuuti barreessuuti jechaadha. Isa kana akka duraan dursa hubattanii isiniin jecha achirraa akkas jedha. Egaa mul'ati yeroo hundumaa amma hundi isaa dhibba miti. Fakkeenyaan fakkeenya dubbata. Gaggabaabseen achi keessaatii wantoota ijoo ta'an qofan isinitti himaa. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo hubannaaf ogummaa isaa nuuf laatu. Egaa dubartiin tokko jedhee jalqaba. Dubartiin tokko da'uudhaaf jettee yeroo isheen cinqamtu nan argee. Dubartiin kuni biiftuu uffattee jirti turte. Gonfoon urjootaa 12 immoo mataa isheetti naanna'anii jiru turanii. Addeessi immoo miilla ishee jala jira jedha. Egaa dubartii jechuun saalaa kan ittiin adda baasanidha. Addaamii fi Hewaan abbaan keenya Addaam, haadha keenya Hewaanii fi maqaan jalqaba moggaase maqaa saala kan ittiin ibsamudha jechaadha. Egaa inni kan biraan urjoota 12, gonfoo urjootaa 12 jechuun barattoota 12 jechaadha. Biiftuu uffattee jechuun immoo tokko qulqullummaa ishee kan ibsudha. Qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu qabaachuu ishee kan ibsudha. Kan lammataa immoo biiftuun jedhamee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin baachuu ishee kan agarsiisudha jechaadha. Addeessi miilla jala taa'een arge inni jedhu immoo Yohaannis cuuphaadha jechaadha. Abbootiin keenya akkasittiin kan itti jiru. Inni kan biraa jawwee diimaan tokko mucaa ishees liqimsuu barbaade jedha. Jawwee inni jedhame sun immoo tokko daabiloosiidha. Sababiin isaa gaafa Addaamii fi Hewaan gannata keessaa baase seexanni foon bofaa uffatee dhaqe waan ta'eef har'as foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'ee ijoollee Waaqayyoo hari'ata. Waaqayyoonis morma, haadha Waaqayyoos morma waan ta'eef jawwee inni jedhame suni daabiloosiidha jechaadha. Tokkos Heroodosiidha. Seexanaadhaaf qodaa ta'ee gooftaa keenya ajjeesuu barbaade. Daa'ima kumaatamaas kan ajjeese jechaadha. Heroodosiidha. Egaa jawween kun gaafa inni liqimsuudhaaf jedhu dubartii kanaa fi kochoo joobiraa 2tu kennameefi jedha. Kochoon joobiraa 2 kennameef inni jedhamu kuni abbootiin keenya hiika 3tti kennaniitu jiru. Inni tokkoffaan qulqullummaa fooniif lubbuu qabattee godaantee jechaadha. Kan lammataa immoo ergamooti Waaqayyoo 2 ta'anii akka ishee gargaaran qulqulluu Mikaa'eliif Gabreelii. Abbi tokko immoo tokkotti immoo qulqulluu Gabreeliif Uraayilii kan jedhu sin jira. Egaa sanas ta'e kanas ta'e ergamoonni Waaqayyoo 2 akka ishee gargaaran, akka ishee wajjin turan kan ibsudha. Tokkos sadaffaa irratti maanguddicha Yoosefii fi mucaa durbaa Solomeedha jechaadha. Isaan kanatu ishee faana turanii jechaadha. Gara lafa onaatti baqatte jedha. Gara lafa onaatti baqatte. Gara lafa onaatti baqatte inni jedhu kun egaa barahaa Gibxii sana keessa qaxxaamurtee haga biyya Gibxiitti kan isheen waggaa 3 fi ji'a 6 deemte yookaan ji'a 42. Guyyaatti gaafa deebifnu immoo guyyaa 1260 kan isheen rakkatte sana kan ibsudha jechaadha. Egaa jawween kun hari'atee bira ga'uu gaafa dadhabu akka bishaan lagaatti, galaana lagaatti kan fakkeeffamu bishaan guddaa duukaa dhangalaase jedha. Bishaan duukaa dhangalaase. Bishaan duukaa afaan isaa keessaa duukaa gad dhangalaaseen loltuu cifaraa 4tu duukaa bu'an ajjeesuudhaaf, qabanii deebisuudhaaf loltuu cifaraa 4. Kanaaf isaan agarsiisa. Lolaan jedhame sun loltuudha jechaadha. Ajaja isaatiin loltuu duukaa bu'anii jechaadha. Inni kan biraan lola afaan isaa keessaa ba'e kana garuu loltuun kun akka isaa hin ajjeefne jechaadha. Lafti gargaartee liqimsite jedha. Uumamni lafarraan gargaaranidha. Uumamni lafarraan gargaaran kan jedhu tokko qilxuun gargaarteetti, bishaanni gargaareera, dhagaan gargaareera, sarariitiin gargaaraniiru,
leenci gargaaraniiru uumamni lafarra jiran yeroo godaansa sana giiftii keenya maaramii gooftaa keenya baadhatte godaansa sana gargaaraniiru. Egaa isa kana akkamittiin gargaaran kan jedhu guyyaa biraatti deebinaa Waaqayyoon wajjin haa ta'u. Kanneen keessaa garuu qilxuu isinitti hima. Waa'ee qilxuu isinitti hima. Barumsa settan irratti immoo fakkii qilxuu kanarra kan abbootii ka'an sana duukkaallee isin erguu yaala. Egaa maal qilxuun akkamittiin gargaarte jennaan jettani isaanii qilxuu jala boqotee jiru loltuun Heroodos dhufanitti marsanii qabachuudhaaf gaafa jedhan garatti ba'an gaafa wallaalan qilxuun sun mana taatee balbala taatee banamte harreen sunis maanguddoo Yoosefis keessa lixan jechaadha. Akkaataa kanaan qilxuu sana keessa lixaniira jechaadha. Deebitee immoo cufamte. Loltuun Heroodos bira ga'anii gaafa ilaalan garuu sila arganiiru gaafa bira ga'an garuu hin jiran. Gaafa deebuudhaaf jedhan immoo harreen achi keessa dhaabattee galata dhiyeessite jedhu kaa inni laakte jedha. Inni laakte jechuun egaa galata dhiyeessite jechaadha. Egaa akkasittiin uumama lafarraa keessaa qilxuun gargaarteetti qilxuun kun ammarraatti jira. Inni daawwatama dallaan sibiilaatti ijaaramee akka daawwatamaa jiru abbootiin arganii galanii dubbatu gurra koon dhageera jechaadha. Egaa akkasittiin jira jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo uumamni lafarraa akkasittiin gargaaranii. Egaa bineensi jawwee jedhamu kun ari'ee bira ga'uu gaafa dadhabu galaana qarqarraa cirracharra dhaqee dhaabatee jedha lakkoomsa 17-18 gubbaa irratti galaana qarqarraa cirracharra dhaqee dhaabatee jedha. Akkas jechuun maal jechuudha? Galaana kan jedhamtu biyya lafaa kanaadha. Cirracha jechuun immoo laphee shakkitootaa, laphee gantootaa qabatee jechaadha. Maal gochuudhaaf immoo kana qabate yoo jettani lakkoomsa 17 irratti sanyii dubartii kanaa kan ta'an jedha. Dhugaatti warra Waaqayyoo waaqessan jedha. Dhugaatti warra seera Waaqayyoo eegan loluudhaaf, waraanuudhaaf galaana qarqara cirracharra dhaabatee jedha. Egaa kun jechuun maal jechuudha? Isa har'a laphee manaafiqaanii, laphee warra gantootaa, warra waa'ee waalummaa ishee warra hin beekne laphee isaanii qabatee sa'aannarra araarsummaan isheen barbaachisu isheen deesseetti isheen yaadaanis foonii durbamin warra jedhan haadha Waaqayyoo jedhamuun qabdu warra jedhan laphee isaanii qabatee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo yeroo godaansaa sana keessa rakkoo guguddaan ishee irra ga'eera. Beelli irra ga'eera, dheebuun irra ga'eera. Waaqayyoo addunyaa kana sooru mitiidhaa kaasee gasa guddaatti kan sooru. Waaqayyoo bishaan waaqarraadha safara malee gad dhangalaasee safara roobsee jiru. Dachee lafaarra bishaan ciisanii jiran harka afur keessa harka sadi bishaan hin ciibsee kan jiru. Hin dheebote, hin beela'e. Yeroo bonaa ashawwaadhaan dafqaadhaan waxalamanii. Waaqayyo biiftuu uume biiftuudhaan waxalame uumama waxalame. Egaa yeroo sana keessa namoonni baay'een gargaaraniiru. Warri gargaaranii suga guddaa argatan. Warri ishee immoo jibbanii ari'atan immoo miidhama guddaa miidhaman. Kutaa sadaffaa keessatti immoo yoo Waaqayyo jedhe warra ishee irratti jibba geggeessanii, arrabsoo geggeessanii, miidhaa geggeessan akka miidhaman warri gargaaraman immoo akka gargaaran kan jedhu qabadheen dhiyaadha. Egaa Waaqayyo jaalala giiftii keenya maaramii laphee keenyarra miyaa'ina ishee arraba keenyarra nuuf haa kaa'u. Godaansa ishee kanaan biyyarraa godaanuu, afurarraa godaanuu, jireenyarraa godaanuu Waaqayyo nu haa oolchu. Sugii abbaa keenya uumaa keenya madaalamiin wajjin haa ta'u. Kutaa sadaffaan isaatti fufaa galatooma.